Other my sister Gamadu forever Imsoji Risimo Bitogi Messenger Der Kan elkar raffisu kan qalbii gabbisu kan barii raffisu kan badii farrisu kan guyyaa raffisu kan qullaa tambisu Angon dunya tafa gadin sen warde itti galla khirada jira guyam firde namni namarratti amtu hojjate hunde Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dhalota gaariidha waan haaraa barsiisaa karaalee qaroomaa namatti agarsiisaa jabeenya ofii faarsuu yaada qooduu malee ka akkanaa kana like share follow tu maleen garuu jabaa kennaa maan jabeessinee bakka diinni ga'u maaliif hin geessinee YouTube fi TikTok isaa hunduu bira dhaqaa like follow godhaati oromotti makaa wantootan qaqqaalii wantootan gaggaarii namatti agarsiisaa namni hunduu barii nu wal cabsuu malee wal kuffisuu malee wal kaasuun beeynu tarii suni dogongoraa irraa haa barannu jabaa keenna jabaa jenee haa qabannu beekumsaaf teknoolojii namni tokko qabu irraa haa amannu wal tuffachuu dhiisnee walaa jajjabeessinu iddoo gaarii irra akka wal geessinu ani si jaaladhaa biroo kiyya qaalii dhugamaan dhugatti ati nama gaarii karaa teknoolojii hundumaa qorattee beekumsaaf dandeettii sammutti horattee waan qabdu nuuf qoodi galatoome arjaa follow like godhaaf jajjabeessaa takkaa galatoma 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 Sanyi Oromticha baga gammaddee follow kuma 200 seenuun siti xiqqaataa asli miileenaan seena inshallah darbii jiraadhu biroo Torasli Dr. Wagadi Demitor Babbiya China Tibaratte following ke kuma 200 magaluusatti hedduun gammadee jira congratulations hedduu takkansiif gammadee jira kana olitti akka dabalta abdii qaba itti fufi afaan warra keessaniitiin keep it up Dr. Asli onne sara baga kenna taate qaalii namaa nuuf jiraadhu congratulations follow kuma 200 geettee jirtaa kun simma daalu nuuf jiraadhu qaalii namaa abbaa hiyyeessaa abbaa rakkataa abbaa oromoo hundaa si jaalannaa si kabajinaa congratulations Asli Ahlan Dr. Asli baga follow kuma 200 si gahe yeroo gabaabaa keessatti akka inni miliyoona 2 miliyoona 200 si ga'u abdii qabna baga gammaddee baga waliin gammanne siin jedha Congratulations Dr. Asli following kuma 200 seentee jirta mashallah jabaadhu itti fufi inshallah gizee dhiyootti bakka guddatti si arguun barbaada yeroo rabbiin jedhee akkanumaan haala kanaan itti fufi Asli baga gammaddee follower kuma 200 galu kan kitiif congrats bro Asli ko baga gammaddee congratulations in jedhee jira follow kuma 200 horattee jirta baga asgeettee doktora kennaa doktora sabaa abbaa miskiinaa abbaa rakkataa abbaa dhukkubsataa baga asgeette siin jedha congratulations in jedhee baga gammaddan baga walumaan gamman doktori kenna kan waggaa 27 nuuf jecha chaayinatti barate follown isaa kuma 200 gahuudhaan galmi seenaa ragalee jira kanaaf abbaa rakkataa abbaa hiyyeessaa abbaa nama hundaa hedduu si jaallanna hedduu siif gammannee jira gammachuun kee yeroo hundaa addaan hin citin siin jenna galatooma Dr. Asli baga gammaddee followers kuma 200 qabachuu keetiif baay'een si gammadiira baga gammaddee siin jedha kongiraa doktora keenya dabaadhutii itti fufii ammas gara fuulduraatti kana caala deemta jedheen abdadha bro I have big respect for you thank you Wow, Dr. Asli, pop, leenca namaa, mangisti, qaalii Oromoo, baga gammadde,
folorii 200 seentee jirta. Baga gammaddee mangistii nu jiraadhu umrii nu dheeraa. I love you so much my brother. Dr. Asli Onne Saba Asli Saba Oromoo ni beekamu hundi keessanuu Dr. Asli guyyaarraa foloon isaanii 200 guutee jira. Baga gammadde Dr. Keenya Asli Keenya baga gammadde siin jenna ammas fuulduratti tarkaanfadhu sitti xiqqaata miiliyoonni lamaayyuu sitti xiqqaata foloo 200 miti Oromoon TikTok irra jirtan 200 qofaa miti kanaafuu namni Dr. Asli hin beekne yoo jiraatan baradhaa kan beektan kan foloo hin godhe nama hundi keessanuu Dr. Asli deemaati foloo godhaa mallattoo diimtuu san tuqaati hiriyoon fadha hordofaas nin jenna baga gammadde Dr. Asli ammas fuulduratti tarkaanfadhu sitti xiqqaata hojiin kee guddaadha saba kanaaf kan hojjetti guddaadha akkasumatti ummanni keetti si jaalata atis ummati keetti jaalata kanaaf baga gammadde sin jenna foloon 200 ammas sitti xiqqaata fuuldurri kee ifa fuulduratti tarkaanfadhu sin jedha galatoomi Dr. Keenya hundi keessan ulfaadha hordoftoonni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asli congratulations geema guddaa keetitti aansite mana 200 followerii 200 seenuu keetiif hedduu si gammadeetiin jira irra deebuudhaan baga gammaddee congratulations sin jedha 200 miti miliyoona siif mala irra deebitee ammas akka miliyoona seentu abdii guddaan qaba. Kanumatti aansee ammallee askaapi sagantaa kana qopheessitee surprise godhuu keetiif hedduu galatoomii. Thank you very much. Oromoo bira galata guddaa qabda galatoomis siin jedha yeroo gaarii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bolayake Dr. Asli Onne Saba baga gammadden jaa. Awwala tapha jabaa tapha baay'ee murkisiisaa fi dinqisiisaa ta'ee akka Itoophiyaa odoo hin taane akka addunyaatti rikaardii cabsuu keetiif gammachuun kee gammachuu kiyya baga gammaddee sin jedha gammachuu Oromoo maraa itti aansuun immoo foloowarri kee 200 ta'uu keetiin baga gammade yaa gurbaa jabaadhu cimii hojjedhu sin jedha ka fuulli guraachaa ka garaan keessi idaadii jaalallee kiyya kee gidee qabsoo gidee xiqqaa guddallee natti duule ka keessaa hamte baga jiraattee sin jedha baga gammadde follower homa 200 ta'e jechuun dhaga mabruuk alayka yaa gurbaa. Itti fuftee kan caalu argachuu feetaa waan addaa yoos isa akka keerra jiruuf galateeffachuu qabda. Galata waaqaa irristee ofitti ni gaadii gaafa waa'ee kophee haasoftu kan miila hin qabne yaadi. Atotuu fayyaa kee jirtu kanan dhabe sanan dhabe jettee komii mataa si jiisa. Kumaatamni meeqammoo dhibeen fayyineen qabame hospitaala ciciisa. Fayyaa taanaan nan beeka bakka yaade akkan ga'u kan fayyaa naaf kennite galanni siif haa ta'u jedhii galateeffadhu. Eessaa kaatees akka geessis madaalarra of kaa'i. Kan dhabde gaafa lakkooftu kan argattes lakkaa'i. Yoo galata jibbitee komii fi gungummiidhaan olu taalte akka fardaa kan dhabde argachuu miti kan argatte iyyuu hin dhabda.